Tolega faculty sammuu gurguddaa ja'a walii wajjin ilaalle. Faculty keenya ja'an sana faculty sammuu keenya gurguddaa sana ja'an departmentii sammuu keenya gurguddaa sana ja'an sirriitti yoo hojjechiifne nuyi nama akka nuyi taanuuf biyya lafaa irratti ergamne taanee biyya lafaa keessaa baana jechuudha. Wanti guddaan nurraa eegamu iddoon itti dhalanne miti. Wanti guddaan mana barnootaa nuyi keessaa baranne university or college nuyi join goone miti. Maatii warra mana gurguddaa keessaa, warra mana baratanii keessaa, warra mootummaa keessaa, warra sooressotaa keessaa dhalachuu miti. Wanti guddaani faculty sammuu keenya ja'an sana sirriitti gargaaramudha. Isaan kuni waan ta'uun nurra jiru nu gochuudhaaf dandeettii guutuu qabu. Nama hir'uu, nama dadhabaa gatii hin qabne, nama rakkataa jooraa waa'ee hin baafne, dhimma hin baafne godhee uumaan biyya lafaa irratti sin ergine. Namni hundumtuu gara biyya lafaa kanaa dhufee namicha isa jalqabaa biyyoorraa uumame Addaamee kaasee hamma nama isa dhumaa biyya lafaa irratti uumamuutti eenyu akka ta'e beenu namni dhumaa sun ammaa fi hamma nama sanaatti namni gara biyya lafaa kanaa dhufee fi sichis dhufuuf jedhu hundumtuu akeekaan, sagantaadhaan, hojii guddaa, yaada guddaa, addummaa addaa qabatanii gara biyya lafaa kanaa dhufu. Wanta amma jiru kanarratti dhaabatanii isaan barbaachisaa. Wanti amma jiru kun wanti namoonni biyya lafaa irratti hojjetan, wanti namoonni biyya lafaa irratti uuman, namoonni fidan, mul'isan kuni nama isa amma jiruu fi nama sasichi dhufuudhaaf jedhuuf hin barbaachisa. Isarra dhaabatee garuu namni faculty sammuu isaatii kana haaressuudhaani waan amma jiru irratti waan dabaluun irra jiraatu dabalee, waan uumuun irra jiraatu uume, waan mul'isuun irra jiraatu mul'isee, waan guddachuun irra jiraatu guddisee ga'ee isaa raawwatee immoo deebi'ee biyya lafaa kana keessaa gara addunyaa dhufee addunyaa hafuuraatti deebi'a namni. Baay'ee barbaachisaadha kun. Lafa keessaa dhufne qabna. Amma immoo kunoo biyya lafaarra jirra. Warri naa wajjin jirtan generation koo jedhamtu namoota biliyoonii 8 addunyaa kanarra jira. Namoonni biliyoonii 8 kuni dhaloota amma lafa kanarra jirudha. Yaadamee, saganteeffamee, wal faana biyya lafaa kanarratti waan barbaachifnuufitu biyya lafaa kanarra walii wajjin hin jirre jechuudha nuyi amma biliyoonii 8 kun. Kanaan dura hin barbaachifne, kana booddees immoo hin barbaachifnu. Ammi ati ani biyya lafaarra jiraachuudhaaf yeroon kun nuuf yeroo sirriidha jechuudha. Maaliif namoota biliyoonii 8 kanaaf waan dhimma baasutu ana bira jira. Tarii aniyyuu conscious ta'ee utuu hin hojjetini hojjetamee dhumaa jiraachuu dhumti koo duwwaan iyyuu namoota biyya lafaarra jiran kanaaf dhimmi inni baasu jira. Jiraachuu dhumti kee duwwaanii namoota biyya lafaarra amma jiran kanaafi dhimmi inni baasu waan jiruufitu ati amma yeroo ammaa kanatti jiraatte jechuudha. Kanaaf amma gaa faculty sammuu keenyaa ja'an sana yeroo sirriitti haaressinu sirriitti hojjechuu jalqaba. Yeroo sirriitti hojjetu immoo wanta namoonni amma ammaatti hojjetamanitti fayyadamee achirraa fuudhee ofiisaatii waan itti fufuu qaba. Chaaptarii mataa isaatii, boqonnaa mataa isaatii, ga'ee mataa isaatii, xaba mataa isaatii qaba jechuudha waan itti dabalu. Teestii addaa waan itti dabaluu qaba. Inni galee minyaa'ina addaa waan itti dabaluu qaba. Quality addaa waan itti dabaluu qaba. Waan sana fuudhee bal'isu qaba. Waan sana fuudhee guddisuu qaba. Yookaan immoo isarra dhaabateetu waan amma haaraa fakkaatu, waan amma hin jirre fakkaatu, waan ofii isaatii fidee itti dabaluu qaba. Fidee waan itti dabaluu qaba. Yookaan immoo waan amma jiru sana fuudhee immoo waan guddisuu qaba.
waan bal'isummoo qaba jechuudha. Kanaafi sii fi faakaaltii sammuu keetii sana haaressuu duwwaatu hojiin si bira jiru ba'ee addunyaa kanarratti mul'atee bu'aa siifis namoota biyya lafaarra amma jiraniifis namoota biyya lafaarratti dhufuudhaaf jedhaniifis faayidaa barbaachisu kenna jechuudha. Kanaaf amma ati alaa wanta ati barbaaddu hin jiru. Isinii galee alaa wanta ati barbaaddu hin jiru. Iddoo biraatis wanti sii dhufu tokko iyyuu hin jiru. Amma fakkeenyaaf makiinaa konkolaataa yoo fudhattanii amma maal fudhannu? Tiyootaa yoo fudhattanii Tiyootaa Kaamirii ooftu yoo ta'e konkolaataan suni yeroo bitti ati wanti hundinuu tajaajila ishee kennuu irra jiru akka isheen laattuuf wanti ishee barbaachisu hundumtuutti galeera. Yoo keessa hin jirre immoo iddoo bicha sana irratti yoo itti warshaan sun ammayyuu spare partii qabu waan itti sii galchan. Waan konkolaatattii keessaa tabalaa ishee fuudhanii haaraatti sii galchuudhaaf jira jechuudha. Waamatu inuma dhaabattee itti fuutee gabbaaftee hin gattu. Yeroo haaraa ishee bittu immoo oofuudhaaf fiiguudhaaf hojii itti uumamte sana hojjechuudhaaf dandeettii guutuu qabaatteetu si bira dhufte. Malee fiddee waan hojjettu hin jiru. Kanaaf atis amma wanti ati taatu kan biraan hin jiru. Wanti si keessa kaa'ame suni waan ati ta'uun sirra jiru si gochuu danda'a. Waan ati ta'uun sirra jiru si gochuu danda'a. Fayyaa guutuu si kennuu danda'a. Nagaa guutuu, gammachuu guutuu, boqonnaa guutuu, badhaadhummaa guutuu, walitti dhufeenya gaarii, dhiibbaa qajeelinaa biyya lafaa kanarratti waan gaarii ta'ee dhala namaatiif kan barbaachisu karaa kee hojjetamu kan irra jiru addummaattiin uumamte sana akka ati taatuu fi wanti si barbaachisu hundumtuu achisima keessaa nam'ee jira jechuudha. Kanaafuu faakaaltii sammuu keetii haaressuudhaanitu waan ta'uun sirra jiru sana taate jechuudha. Sarratti baay'ee akkasin hojjettaniif baay'ee akkasin yaaddaniin barbaada. Faakaaltiin sammuu sun ja'anuu hundi isaanii hojjetaa jiru. Hundi isaanii hojjetaa jiru. Hundi isaanii aktiiviidha. Baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Isaan kana hundumaa ilaaluun. Ilaalchi keenya rakkoo qaba yoo ta'e deebinee ilaaluun baay'ee gaariidha. So iddoo rakkoo qabu sana ilaalaa deemuun keenya baay'ee barbaachisaadha. Har'a immoo waan guddaan kaasuu barbaada. Sammuun keenya kuni iddoo lamatti qoodanii nutti himu. Conscious mindidhaa fi subconscious mind jedhu. Warri tokko mul'akki iddoo sadii yommuu jedhu. Conscious mind, subconscious mindidhaa fi unconscious mind warri jedhan immoo jiru. Unconscious mind kana sammuun weevii gurguddaa afur qaba. Isas gara weevii shaniitti warra ol kaasan jiru. Weeviin afur garuu baay'ee beekamaadha. Weeviin sammuudhaa afur. Weeviin inni dhumaa, inni guddaan, inni gaariin deeltaa jedhama. Amma unconscious mindiin deeltaa keessa yeroo nu hidhannee galluudha jedhaniitu yaadu. Isa weevii sammuudhaa yeroo itti barannu qabna achi geenya walii wajjin baranna. Amma garuu warri sadii go'ee nutti himan suni amma conscious mindiin keenya beettaa weevii irra kan inni jiru. Beettaa. Subconsciousiin keenya immoo gara alfaa dhufee alfaa irraa immoo teettaatti yeroo inni itti gadi bu'udha. Teettaa dabartanii dhattanii deeltaa keessa galtanii jennaan deeltaan iddoo dinqiidha baay'isa. Addunyaa fuuraa jedhee inni waamu iddoo sana. Addunyaa fuuraa iddoo argamu uumaadhaa iddoo irraa waraabamne lafa keessa turre achi keessaa lafa dhufne lafa deebinee immoo dhaquuf jennu sana har'a yeroo biyya lafaarra jiraannu kana addunyaa fuuraa isa guddaa sana keessa yeroo gallee hamma eessa akka jirru waldhaallutti amma foon kana keessa jiraachuu keenya dagannutti yeroo dhanneechi keessa gallu deeltaa sana keessa yeroo gallu unconscious mind iddoon sunii jedhu garuu namoonni baay'een immoo subconscious fi unconscious mind tokkumaa kan jedhan immoo baay'ee waan ta'aniif kanaaf iddoo lamatti qoodnee subconscious mind fi unconscious mind conscious mind if subconscious mind innitu wali wajjiniin ilaalla yoon wal jala dabarsee na of kalchaan siniin jira siya tokko conscious mind jechuu barbaade subconscious jechuu nan danda'a siya tokko immoo subconscious mind
jechuu barbaade conscious yoon jedhee na of galchaan isiniin jechuu barbaada. Amma ga maanni conscious mindin yoo inni akka jedhanii namoonni baay'een hiikumtii ga'aan ammammaatti itti kennamee hin jiru anis irratti walii gala. Define gochuun hin danda'amne jechuudha. Conscious mindii fi subconscious mindii kanayyuu. Garuu immoo maaltu sadarkaa consciousity ta'a, maaltu immoo sadarkaa subconsciousity ta'a seedhu walii wajjin ilaaluun hin danda'amu. Consciousini sammuu keenya isa dammaqaadha. Subconsciousini immoo sammuu keenya isa rafaa yoo hin jedhee of galchaa yoo afaan Oromoo koo guutuu ta'uu dide komentii naa godhaa immoo warri afaan Oromoo gaarii saganaaf yoo argitanii naa barreessaa YouTube koo kana jalatti naa barreessaa. Amma gaa sammuu isa rafee fi sammuu isa dammaqaa. Conscious mindini yeroo jennu subconscious mindii keenyaan kan nuyi waa barru. Mana barnootaa yeroo dhannu conscious taane barraa jechuudha. Yeroo kitaaba dubbisnu conscious taane dubbifna jechuudha. Yeroo barsiifnu conscious taane barsiifna jechuudha. Amma conscious ta'een isin barsiisaa jira. Isinis immoo conscious taataniiti kan isin dhaggeeffachaa jirtan. Conscious hin taane taanaa iddoo kanatti baruus barsiisuus hin dandeenyu. Kan nuyi nama dhaggeeffannu conscious taaneeti. Kan nuyi nama taasifnus conscious taaneeti. Yeroo baanii haasaa goonu, yeroo lallaba lallabnu, yeroo faarfannaa faarfannu, yeroo kadhata kadhannu, kun hundumtuu eessatti ta'a conscious taaneeti kan nuyi waan sana hundumaa goonu. Yeroo nyaannu, yeroo dhunnu, yeroo uffannu, yeroo gaa'ela keessatti paartinarii keenya wajjiniin jiraannu conscious taaneeti jechuudha. Yeroo hojii hojjennu conscious taaneeti. Garuu hojiin keenya repetitionii qaba yoo ta'e isinii galee qodaadhuma tokko yeroo dhumaa fuutanii kaartoonii keessa naxxanii dhuma kaartoonii sana immoo ashaddu yoo ta'e subconscious ta'a. Wanti tokko calluma dee repeat goonaan program ta'a dhaqee subconscious mindii keessatti. Kanaaf tu haasofnu, tu taphannu, tu kofallu, tu maal jennu hojichi sirriitti hojjetama. Maaliin hojjetaa irra jira yeroo sana subconscious dhaan hojiin tokko dhaqee keessuma deddeebi'ee yeroo hundumaa waanuma tokko taanaani program ta'a jechuudha sammuu keenya keessatti subconscious ta'a malee hojiis kan nuyi hojjennu conscious sammuu keenyaatiin yookaan immoo isa dammaqaa sammuu keenyaatiin jechuudha. Kan nuyi murtee baay'ee isaa goonu amma namni tokko murtee guyyaatti amma 30 amma 40 murtee godhaa jedhameetu yaadama. Murteen sunis wantoota haaraadha yoo ta'e yaadota haaraadha yoo ta'e waan nuyi deddeebinee godhaan turre yoo ta'e innis conscious taanee goona. Conscious taanee murteessa. Murtee baay'een conscious mind irratti kan raawwatu akkasuma ammas murteen tokko wantoonni tokko amma deddeebiin dhufanii no jennataanaani subconscious mind taanis dhaqee maal godha subconscious mind keenya reject godhachuudha waan sana maal ta'e jechuudha deddeebi'uu isaarraa kan kee wanti tokko dhaqeetu software keenyatti dhaqee fe'ama jechuudha. Software haaraatu subconscious mind keenyatti dhaqeetu fe'ame yeroo sana subconscious mind iddoon itti dhufee murtee tokko kennu jira. Fakkeenyaaf namni tokko immoo konkolaataa oofuu kan inni baratu conscious ta'ee barata. Attamitti bireekii akka qabu, attamitti gaazii akka itti kennu, attamitti maree akka qabatu, yeroo gara bitaatti godhu maal akka godhu, yeroo gara mirgaatti godhu maal akka godhu, ibsaarra akkamitti akka dhaabatu, yoom ibsaarra akka inni deemu hunduma isaa hin barata. Erga baratee barumsa sana yeroo fixee jedhu hin fixachuun maa jechuudha beekaa jechuudha oofuu. Kana jechuun maa jechuudha subconscious mind isaa bira dhaqeeraa jechuudha wantichi. Kanaaf amma maal gochuu jalqaba konkolaataa konkolaachisuu jalqaba. Konkolaataa konkolaachisaa jiru taf jedheedhuma namni tokko utaalee ma dhufee yoo konkolaataan oofaa jiru jala lixee utumatti yaadin maal godhu bireekii qaba. Bireekii kana kan qabne yeroo sana itti yaannee miti. Conscious mind dhaan miti.
subconsciously dhaan. Eeyotu murtee sana kenna subconsciously. Maal atamittiin programmed itti ta'e. Yeroo namni dhufu dhaabuun nurra akka jiru maaliif nama rukuta waan ta'eef. Dhagaa yaabuuf yeroo kaanu dhaabuun nurra akka jiru. Kuni deddeebinee gochuu keenya irraa kan ka'e. Nama yeroo arginu breekii gaafa qabnu subconscious mind bira dhaqa. Boris yeroo akka goonu hin naqa. Iftaanis yeroo akka goonu hin naqa. Sattaanus yeroo akka goonu hin naqa. Iddoo tokko ga'ee hin amaleeffata jechuudha subconscious mind keenya. Isa booddee conscious hin eegu. Maal godharee conscious hin dhufee murtee akkasii kennuu hin danda'u hatattamaan. Conscious hin dhufee murtee akkasii kennuu waan hin dandeenyee fi subconscious immoo ariifataadha waan hundumaa automaatikaalii hojjeta. Kanaaf bum dhufeetu maal godhaa breekii qabdaa jechuudha. Si'a tokko tokko amma bilbila haasaa konkolaataa ooftu. Yeroo bilbila haasofnu conscious taaneetu kan haasofnu. Keessumatti dubbii dhibaa yoo ta'e conscious taanee nama sana wajjin haasofnu. Maal immoo godhaarraa konkolaataa konkolaachisaa irra. Amma gaa conscious mind keenya waan baay'ee wal faana hojjechuu hin danda'u. Subconscious mind keenya my god waan baay'ee wal faana hojjeta by the way. Ilaala blood circulation anna keenya keessaa kan godhu isaa digestive system kan hoogganu isaa onneen akka dhaatu kan godhu isaa ija akka libsatu kan godhu isaa anna keenya kana keessaa orgaansiin keenya hundumtuu bu'aan anna keenyaa keessa keenya jiru kun hundumtuu wantoota hojjechuun isaanirra jiru wanta lakkoofsa hin qabne kana hundum isaanii toora isaanii eeganii akka isaan hojjetan kan godhu subconscious mind keenya. Sinii galee nyaanni nuyi nyaannu dhaqee digestii ta'ee inni gaarii lafa dhaqu dhaqee inni gadheen immoo karaarra ba'uun irra jiraatu akka inni ba'u kan godhu maaloo keenya subconscious mind keenya. Yeroo nuyi rafnullee yeroo nuyi rafnu amma conscious keenyas rafeera garuu subconscious mind keenya tasa hin rafu. Seelii keenya warra ba'uun irra jiru baasee warra du'an keessa kana keessaa xaragee baasee warri haaraan uumamuun irra jiru akka isaan uumaman godhee dhufanii hojii isaaniitti darbanii akka isaan hojjetan kana kan godhu hojii dhannaa guutummaa isaa kana waan namni yaaduu danda'uun ol kan hundumaa kan hoogganu kan hojjetu subconscious mind. Si'a tokkicha inni hojii miiliyoonaan lakkaa'amu hojjeta waan isin dhiqu. Conscious garuu akka kana miti. Conscious akka kana miti. Kanaafuu conscious amma bilbila haasaa jira jenneerra. Konkolaataan immoo maal ta'aa jira oofaa irra. Konkolaataa oofaa yeroo nuyi namatti haasa'utti kaanu conscious maal godhaa jira haasaa jira nama wajjiniin. Kanaafuu iddoo conscious hin jirretti automatically maaltu dhufa subconscious mind active ta'a. Hojicha harkaa fuudha beeka yoo ta'e. Kanaaf maal godha inni makiinaa sana konkolaataa sana konkolaachisuu jalqabaa jechuudha. Konkolaataa sana konkolaachisuu jalqaba. Amma gaanni eessan jiraayedha subconscious iddoo jiru sana fidaaf jechuudha. Software isaa sun iddoo inni jiru fidaa fi ooyaa karaa kanarra yeroo deemnu nuyiidha. Karaa kanarra yeroo deemnu nuyi iddoo akkasii dhannaa jedheetu yaadachuudha. Fakkeenyaaf iddoon suni iddoo amma karaan suni karaan yeroo hundumaa hojii irra dhaqu yoo ta'e namichi kun immoo har'a hojii dhaqaan jiru yoo ta'e karaan irra jiru garuu iddoo conscious sokketti iddoo conscious bilbila haasa'uu jalqabetti subconscious dhufee yeroo hojii hirkaa fuudhu ooyaa iddoo kana beekaanii karaa kanarra nuyi gara hojiidhaa deemnaa jedheetu yaadeetu namicha fuudhee gara hojiitti deema. Namichi gara hojii dhaqaan jiru. Of course eeyyee karaan sun karaa hojiiti garuu inni iddoo biraa dhaqaa jira. Karichi waan beekuuf inni karaan sun programmed taatee waan jirtuufi gara hojiitti geessaa iddoo ibsaa diimaatti dhaabee nama darbuu irra jiraatu dabarsee konkolaataa darbuu irra jiraatu dabarsee iddootti bitaatti goree iddootti mirgatti goree iddoo hojii dhaqee qac godhee dhaaban. Namichi yeroo hojii ka'eera maaltu anna fideedha. Akkasaatiin hin beektanii. Oh my god ta'ee beekaan maaltu as na fidee maal nama raadhiyanii maal ta'aa jira sammuun koo jettu. Hiikoo maraanne sammuun keessa homaa ta'an jiru. Subconscious mind keetu hojii biraarra ture. No, conscious mind keetu hojii biraarra ture.
conscious taatee oofaan jirtu. Iddoo haaraa dhaquudhaaf immoo conscious taatee oofuutu sirra jira. Ati gaafatti consciousiin gaafanni bilbila qabatu subconscious mindiin immoo iddoo consciousiin itti haasaa jalqabee makiinaa oofuu dhiise sana gaafa laalee jedhu karichi iddoon hojii dhaqu sababa ta'ee fi inni haaraa iddootti dhaquu barbaaddu sana hin beeku. Kanaaf maal godhinni iddoo hojii geessee dhaqee dhaabe jechuudha. Agartanii gaamma akkatti subconsciousiin murtee kennu. Subconsciousiin murtee kennuu keessattis qooda hin fudhata jechuudha. Consciousiin keenya garuu murteessa baay'eessatu murteessa. Iddoo nuyi itti jaallannu, iddoo nuyi itti jibbinu nan jaalladhe kana conscious taanee jenna. Ni nan jibbe kana conscious taaneetu jenna jechuudha. Isas immoo program gaafa taanee dhani subconscious mindiin keenya wantoota nuyi nan jibbee jennee itti galchine innis nan jibbee diduu danda'a jechuudha. Garuu jibbuun, jaallachuun, hojii hojjechuun, murtee gurguddaa kennuun, barnooti, haasaanii, nama wajjin jiraachuun isaan kun hundumtuu conscious taanee waan nuyi goonuudha jechuudha. Subconscious mindiin keenya jaallachuun beeku, jibbuun beeku, gaariin beeku, gadheen beeku, kaleessan beeku, har'an beeku, borin beeku, waan hundumaa isintu itti program godha. Waan jibbitan isintu itti galchee, waan jaallattan isintu itti galchee, kaleessa waan jedhamu isintu itti waan hundumaa isintu itti program godha malee inni hin beeku. Especially yeroo beekuu dhiisuun isaa dinqiidha jiran. Maaliif amma fakkeenyaa fi waan waggaa 5 ta'uu barbaannu ta'eera an jettanii yoo timtanii inni har'an beeku waan ta'eef inni waggaa 5 isin beeku waan ta'eef isin hin didu. Program itti gochuu dandeessu jechuudha. Program itti gochuu dandeessu. Subconscious mindiin keenya guutummaa dhanna keenya isatu geggeessaa isiniin jedheera. Amma conscious taanee kan nuyi guutummaa jireenya keenyaa kana geggeessinu percentii 5 hamma percentii 10 duwwaadha. Xinnoodha jechuudha. Conscious taanee kan nuyi jireenya keenya geggeessinu percentii 5 hamma percentii 10 duwwaadha. Subconscious keenya garuu percentii 90 hamma 95tti guutummaa jireenya keenyaa kan geggeessu isa. Kanaafuu conscious taanee subconscious keenya irratti baay'ee hojjechuun nurra jechuudha. Conscious taanee subconscious keenya irratti baay'ee hojjechuun nurra jira. Jireenyi nu amma jiraataa jirru waan nuyi subconscious mindii keenyatti feenedha. Subconscious mindii keenya irratti wantoonni namni fe'aniif nuyi feene amma ammaatti sirrii miti yoo ta'e isa keessa delete goone, erase goone, keessaa qulleessinee keessaa baafnee haaraa itti program gochuu dandeenya. Waan afur duwwaa dhagaa garuu subconscious mindiin keenya. Maan tokko amantiidha. Amantii dhagaa. Amantiin ilaa ana akkas ta'uu nan danda'a. Isa jennu miti. Inni amantiidha, eeyyee amantiidha. Garuu amantii isarra caalutu jira. Maaninnis ta'eeraan borii akkasan ta'utu hin taane amma ta'eeraan yoo jennee subconscious mindii keenyatti amantiidhaan yoo itti galchine haasaa amantiidhaan dhagaa subconscious mindii. Waan nuyi dhibbaa irgixanyaatti taane fudhata. Waan nuyi dhibbaa irgixanyaatti taane. Amma kitaabni qulqullaan akka jedha. Namni waan kadhatee akka waan fudhateetti yoo lakkaa'ee hin ta'aaf jedha. Nam fudhadha jedhee miti. Akka waan fudhatuutti miti. Akka waan fudhateetti harka isaa keessa taraa jechuudha. Wanti isin lakkaa'uu dandeessan waan harka keessan keessa jiru duwwaadha. Fakkeenyaaf amma birrii lakkaa'uu yoo barbaadanii harka koora birrii 100 jira yoo ta'e 110 lakkaa'uu hin danda'u. 100 kee dhaabata. Harka koo keessa jiru waan ta'eef. Kanaaf waan kadhattan kadhatteetta. Akka waan fudhatteetti, akka waan argatteetti fudhadheeraan waan sanaa hin kadhatte miti. Dhibba wantichi maal ta'e jechuudha. Ta'eera jettee fudhachuun sirra jira.
ta'eera jettee immoo akka waan ta'etti lakkoofta 1 2 3 ta'eera kun. Subconscious mindin keenya amantii dhaga. By the way, amantii malee jiraachuun qarumayyuu hin danda'amu. Ilaa bishaan qulqulluu fuutee qulqulluudha kunii jettee yoo dhuddee amantiidhaan inni qulqulluudha. Bishaanuma qulqulluu fuutee garuu qulqulluu miti bishaan kun jettee yoo dhuddee dhukkuba sitti fida. Qulqulluu miti jechuudha. Garuu bishaanichi qulqulluudha. Bishaanuma summiin keessa hin jirre fuutee summii keessa rattee yoo dhuddee amantii sanaanii qaayettee duuta. Kan si ajjeeses kan si fayyises bishaanichatu hin taane amantii keeti. Kanaaf subconscious mindin kan inni dhaga'u maal amantiidha. Tokko. Lammaffaa immoo emotioniidha. Miira dhaga'a. Miirri by the way amantii dura dhufuutu irra jira. Amantiin kan inni itti guutuu ta'u miiraan yoo ta'edha. Yeroo baay'ee amma nana manaa enna. Kun akka ta'u namantaa nana mana. Garuu miira isaa sana fiduu dadhabna. Erga wantichi ta'e maanni miirri. Fakkeenyaaf amma namni tokko Prime Ministeriin ta'a jedhee yoo gara sanatti of leenjisaa of guddisaa gara sanatti of geessaa jiraate waggaa 5 Prime Ministeriin ta'a jedhee miti Prime Ministerii ta'eera jedhee amanuutu irra jira. Erga amanee immoo Prime Ministerii ta'ee dhaqee White House sana keessa galee barcuma sanarra yeroo taa'u maayinni miirri isaa Ismaa'eel attamiiti isinii galee gammachuu attamiiti utaalcha attamiiti uffannaa attamiiti maayinni miirri isaa yeroo dhaqee haasaa godhu maal fakkaata miirri isaa yeroo dhaqee uffatin uffatu uffata attamiiti yeroo dhaqee mallattoo gurguddaa mallatteessu attamii miirri isaa miira sana amma har'a fiduutu irra jira jechuudha. Emotionii keenya dhagaa subconscious mindin keenya. Sadaffaa irratti immoo feelingii fi emotioniin walumatti dhiyoodha. Afaan Oromoo sammuu ayitiin tokkuma natti fakkaata. Yoon dogoggorina of kalcha. Garuu feelingii sana fiduutu irra jira ammas. Amma emotioniin yeroo baay'ee gammachuudhaa wajjiniin kolfaa wajjiniin boo'ichaa wajjiniin walitti dhufu. Feelingii ammoo waan tokko yeroo dhattanii iddoo jettan sana nan ta'a jettan sana yeroo teessanii feelingiin ni qabu sun maal akka ta'e suni yoo dhufe feelingii keenya sana dhagaa subconscious mindin keenya. Arfaffaa irratti immoo repetitionii amma waan keessa deebi'ee hojjetamu. Amma waan keessa deebi'ee godhamu. Fakkeenyaaf amma waan haaraa tokko fiddanii subconscious mindii keessanitti programii gochuu barbaaddu yoo ta'e ganama yeroo riba keessanirraa kaatan utuu waan tokko hin godhin yookaan immoo galgala yeroo ciiftanii samamanii irribaa sana keessa galaa yeroo jirtan sana waan sana yaadutu irra jira. Maaliif yeroo ciisuuf kaatan yeroo gaarii maaliif ta'enni waan sana dhattanii yaadaa yoo ciiftanii halkan guutuu subconscious mindin keessan isa riiraan godhaa bula. Ganama yeroo kaatan ammas iddoo waan tokko iyyuu hojjetanii waan haaraa subconscious mindii keessanitti programii gochuu barbaaddan sana deebitanii waan sana yoo yaadutti kaatanii ammas eda yaadaa bulu irratti isa kana yeroo fidee dabalee deemu satattedheetu sammuu keenya keessa dhaqeetu nuu gala jechuudha. Amma kun akkamittiin meditationidhaan by the way meditationii jecha jedhamu asuma iyyuu PowerPoint keessan irra agartu PowerPoint kana hojjete miti garuu attention itti kennaati PowerPoint kana please qayyabadhaa ilaalaa Google godhaa search godhaa Google irraan fuudheenis kana malee anatu hojjete miti barumsa kooti wajjin waa wal fudhatuuf jedheetan kana sinii godhe meditationii wanti osoo jira meditationiin amantii warra indiitiin hinduizimiidha wajjiniin miti meditationii yeroo hin jedhuanii kadhata. Meditationii yeroo hin jedhu afuura keenyaanii yookaan immoo akka faakaaltii sammuu keenyaa keessaa barree wajjin intuitionii keenyaanii yeroo dhanne addunyaa afuuraa isa keessaa dhufne keessa gallu jechuudha. Yookaan immoo weevii sammuudhaa iddoo deeltaatti gadi buunee isa deep sleep jedhamu sana ijoolleen amma yeroo dhalattu kaatee nyaattee axxeerafti deeltaa keessa ijoolleen kan isaan jiraatan baay'ee weevii sammuu keessa ijoollee xixinnooni deeltaa keessa kan isaan jiraatan isa deep sleep isa nuyi jennu jechuudha. Adaltiin deep sleep kana yoo irratti hojjetanii sa'aatii 8 keessatti gara sa'aatii 2 kan isaan argatan maximize gochuu hin danda'ama maaliif
Deltaan kuni iddoo nuyi addunyaa afuuraa isa addaa keessa gallu. Kanaaf meditation yeroon jedhu waa'ee addunyaa afuuraatiin inni haasa'u. Addunyaa afuuraa kana keessa gallee meditate yeroo goonu waan afuuraa waan ta'uuf jennu waan itti elanne sana yeroo sana satatteetu sammuu keenya keessa gala jechuudha. Sammuun keenya gaa waan gurguddaa kanaaf dhagaa. Amantii dhagaa, emotionii dhagaa, feelingii dhagaa, reputationii dhagaa. Gara sattaanuutti waliin wajjin dabarra.